Akkam jirtu daawwattoota fi dhaggeeffattoota keenya kun sagantaa galoo shawuti. Torbanii kan simbiraan ga'u aan faarfataa Galataa Abdiisaati. Akkuma torbanii keessummoota qabadhee isiniif dhiyaachaa ture, har'as keessummaa tokko qabadhee isiniif dhiyaadheen jira. Keessummaan koo har'aa faarfataa Iyyoob Yaadataati. Amma dhumaatti turtiin keessan nu wajjin haa ta'u. Bagana kan dhufte Iyyoob. Galatoomii Waaqayyo si eebbisu bagana kan nuti taasisanis. Waamicha keenya kabajee istiidiyoo keenyatti argamu keetiif guddaas galateeffachaa. Mee gara kallattiidhumaan gara gaaffiif deebii keenyaatti seenaa. Isinis galatooma galoo shawuu irratti gaaffiif deebii isin dhiyeessaa jirtan hordofaan jira. Ka'umsa isin gochaa jirtan hojii wangeelaa bu'aa guddaa gosa jedhee ana abdadhuu fi isinis carraa kana waan laatanii hedduu galatooma faadha. Atau goftaan si eebbisu Iyyoob yaada nuu kennuu keef galatoomii jecha gara faarfannaa kee isa duriitii kaasnee amma hojjette kanaatti wantoota garaagarummaa qaban ilaalaa tokkummaa isaan qabanis walitti finneetu isa durii fi isa ammaa isa wal bukkee qabneen ilaalla. Mee ati akkamitti ilaalte ofii keetii maaliif kanarra hojii yeroo dheeraa hojjechaa turteen muuxannoo isaa qabdaa ogummaa isaa qabdaa isa jedhamuufan si kaasaa jira isa jedhuu fi isa durii jecha jedhu akkamitti ilaalte? Isa durii isa jedhu sana dur afe kan jedhan namoonni waan jiraniif maaliif faarfannaan dur afee lallabni dur afee maaltu dur afee sun waan jiruu fi mee jecha dur jedhu sana akkamitti ilaalteeti? Kan qoobicha irraa kaasuun hin danda'amu. Faarfannaa dur jedhamu irraa yoo kaasne dhufne xannoo ishee toranuu qabata. Faarfattooti iddoo sadiitti qooddee ilaaluu dandeessa. Jalqaba kan ka'anii faarfannaadhaan keessattuu uummata Oromoo gidduutti faarfannaadhaan kan tajaajilaa turanii warra akka Feebeenii Taanaafaa kana Luba Tafarii Aangosiifaa kana Taamiroo Rataafaa kana isaan kuni falmii wangeelaa irra turan. Falmii wangeelaa namoonni gara Waaqayyootti akka isaan dhufan namoonni gara Waaqayyootti gara Kiristoos namoonni akka isaan deebi'anii namni qaallicharraa karaa hamaarraa deebi'ee Kiristoosin akka fudhatu falmii kanarra turan. Falmiin sun ammas jira itti fufee jira. Isattaan san immoo warri ka'an immoo warra waaqeffannaa waldaa keessatti akka caalaatti humni waaqeffannaa rivaayivaaliin jedhamu akka inni ka'u warra godhanidha jechuudha. Kanaaf faarfannaan dur yeroo hojjennus innama hojjennu sun dhumasaayyuu ofii keetii waan hojjettu waan tokko kan kennu Waaqayyo. Garuu faarfannaan duraa fi faarfannaan amma akkas ta'aa jira wanti jedhamu yoo intana ta'e garaagarummaan zamaanii beektaa tukureetii tilaattee dhaggeeffattu yookiin immoo xiyyeeffannoo tilaattee dhaggeeffattu. Faarfannaa kamiin yoo sirriitti teessee dhaggeeffattee na wanti hin jaallanne hin jiru. Inuma jaallata. Durii faarfattooti muraasa waan turreef faarfannaan keenya gaafa ba'u namoonni indaa'uun yoom ba'a jedhanii poosterii laxxafamee torban tokko eeganii dawwalanii maal jedhanii eeganiitu akka wal saamichaatti mana faarfannaarraa CD akka wal saamichaatti kaasitti fudhatanii sokku. Maaliif kuni beelas qabu beela afuraas jira. Duriif amma waan jedhamu badaa gargar baasuu hin danda'an. Duriif amma maaliin gargar baaftan naan jettee amma wanta baay'een ammayyaadha. Waan baay'een jira. Meeshaan ittiin hojjennu sagaleen wanta adda addaa fooyya'aa deemaa jira. Qindeessitooti muuziqaa akkasuma wanta adda addaa jiran kanaaf duris kan faarfatamu Yesuusuma ammas kan faarfatamu. Namoonni gaasana kan kaasanii fi dur dhafeenya jedhamu suni qulqullina sagalee immoo qulqullina faarfannaati immoo qulqullina tajaajilaati immoo wanti isaa siif hin galu garuu faarfannaan dura fedhama yeroo baay'ee. Qulqullina maaltu jira beektaa wanti akka namas hin jedhe wanti baay'een amma moodifaayii ta'eera. Fakkeenyaaf qulqullinni sagalee ispeeshaalii waan baay'een bareedaadha. Kilippii maama fakkeenyaaf amma hojjennee gadhiifnee jirruutii fi kilippiin bara 2000 keessa yookiin bara 99 keessa gadhiisnaa ol bara fidee inni sun baay'ee hooldii ta'eera dulloomeera kalariin isaa jechuudha si gadadha. Faarfannaan achi keessa jiru garuu ergaan isaa Yesuusumatu faarfatame yeroo sanas akka yeroo sanatti bu'aa buusee darbe. Amatti garaagarummaa qabattaare. Garaagarummaan inni qabaachuu danda'u dhimma muuziqaatii fi dhimma viidiyoo waraabbii irratti garaagarummaa yoo jiraatu irraa kan hafe Yesuus sitti meera yeroo Yesuusumatu faarfatamaa jira ture arra Yesuusuma faarfatamaa itti fufee Yesuusuma kan si galu qabu yoo beeni ammatu warri durii jiran ta'e warra maan jiran akkasa ela
warri durii bu'aa isaan buufatan warra har'aa kana. Komiin jiru kun fooyya'uudhaaf immoo komiin jiru kun balleeffamuudhaaf inni durii sun kwaalitiin isaa hammami jechuun qulqullinni isaa hammami gaarummaan isaa sakamii hamminni isaa osoo kamiin jedhamu ati akkamitti ibsa. Waa'ee waan durii sana maaliif ani aman gabaabaatti sii kaa'abeetta. Dur waan jedhamu sana fakkeenyaaf faarfannaa kabaa fi lakkoofsa tokko gaafa binnee galle mana keenya namni mana keessa waan tokko dubbatu hunduu taa'ee faarfannaa dhaggeeffata. Sigale yookaan feebeen itti aanaa lakkoofsa lammaffaa fi sadaffaa fi yaadadha biyya yeroo jiru kan dhaggeeffanne faarfannaa jala kana lamaan dhaggeeffatan kan gooftaa bira dhibaayisa. Kan keessumaa immoo faarfataa akkan dhufu kan na godhe faarfannaa kaanii feebeen itti aanaa faarfannaa kabaa fiduu kan Abbabee Tamasgeen jaalala faarfannaa na keessatti hambisanii jiru. Asumaan baay'ee isaan galateeffadha. Garuu maal si kaasuu barbaada beektaa? Dhaggeeffatamummaa isaa yeroo sana qabantu faarfannaan birqii ture afaan Amaariffaan jedhala. Birqii ture yeroo isin jedhu wanta dinqii gaggabee eeganame si jedhedha. Amma immoo dhaggeeffatamummaa namni faarfannaaf qabutu gadi bu'ee isin jechaa jira. Kanaaf duraaf amma jedhama. Haa ta'u malee jarri sun immoo ashaaraa isaan kaan yoomii itti bu'amuu hin danda'amu. Isaafin sin jedha. Itti bu'amuu hin danda'amu. Utuu isaan ittiin hin ta'immaa eessaan ba'an sitti maan jira amaan. Akka faarfataa tokko na godhe isaanii eessaan ba'an isaanii eessaan dhufan silaa. Sitti meeraaf iddoo sadiitti akka odeemu isaan falmii wangeelaa irratti dhufan warra falman sana keessaatii anaanuu na falmanii na fidanii bara. Garteettaa iddasii booddee gidduutti warri kaan bara 90 keessa faarfattooti kaan immoo kan akka Phaawulos Taganyifaa Baacaa Bayyinifaa Addisuu Wayyimaa nuyi isaan ejjiniin isaan duukaa man jira Magarsaa Baqqalee fa'aa kun isaan kun akka kanattiin gaafa dhufan isaan kun immoo humna waaqeffannaa fidanii dhufan. Amma dhiyeenya kana immoo bara 2000 as kana immoo kan kaa'anii jiran immoo si galadhaa galata dhoosanii baasan. Dhaggeeffachuudha wanta guddaan dhuguma sitti maala siidii kam yoo baasu baadiyyaa godaa keessaa yoo dhufu magaalaa keessaa isa dhufu Ameerikaatti isa dhufu faarfataan tokko siidii gaafa inni hojjetu dhaggeeffattee nan hunuma kee argatta waan argattu. Achumatti ganaalee ganaa isa duriitu hafe jettee dhiiste jennaani tasuma macaafi qulqulluun baay'isee maal jedha beektaa waa'ee isa ammaa akka nuun haasofnu waa'ee isa ammaa akka yaadnudha. Faarfattoota sila sii kaa'e sun kabaja qabu karaa nutti agarsiisanii fidanii bu'aa buusaniiru akka yeroo isaatiitti. Inni yeroo bara 90 keessa hojjennes innis bu'aa buuseera inni amma hojjetames bu'aa buusaa jira. Maaliif beektaa intana beektaa atileetii seera atileetii keessatti olompikii keessatti fiigicha yeroo fiigan isa dullaa walitti kennan tana beektaa ulee walitti kennan ulee walirraa fudhee fiigan akkuma kanaadha. Amma isaanii koon kennanii amma nuunis kan itti kennu hin qabaanna. Dhaloonni nama faarfataa jirus immoo kan itti kennu hin qabaata. Akkasumatti itti fufama Yesuus garuu baraan faarfatama. Garuu kwaalitii waan jedhamu irratti waan lama kaa'uu nan danda'a. Meebii waan ati barbaadu tarii kana ta'uu danda'a jedhee waan shakkuuf tokko kadhannaa humna sagalee waaqayyoo dubbisu. Inni kun hirrina qabaachuu hin danda'a mana jette nan shakkara nan qabaata ammas jedhu. Tokko lammata jireenya qulqullummaan jiraachuu waaqayyoon sodaachuu jechuudha. Hirrinni kun jiraachuu danda'a. Achuma keessatti ilaaltama fakkeenyaaf faarfannaa dur gaggabnee dhabnee dhaggeeffanna jechuun sodaa waaqayyoo jaalalli waaqa waan nu keessa jiruudhaaf. Amma immoo maaliif baay'ee tajaajila faarfattoota bichaatti faraddu baay'ee. No amantooti madirakii marra yeroo waltajjii marra gaafa dhaabattee faarfattu meem yoo sabi sirkaa fudhateedhaan kan gubbaarra sii dabalamaa deema. Si jedhedha. Kanaaf iyyuu simannaan faarfattootaaf gochuu dadhabuudhaaf faarfannaaf gochuu dadhabuunis kadha biraanii kufaatii waldaa kiristaanaa kufaatii amantootaati. Hirrinni hin jiraata amantoota bira jira. Hirrinni hin jira faarfattoota bira jira. Amma si'ana wanti fooyya'uu hin qaba jettee ati na gaafachuu dandeessu yoo jiraate meebii waan shakkuu yoo jiraate dhimmuma sagalee bichaa dhimmuma yeedaloo bichaa dhimmuma walaloo bichaa muuziqaa irratti bichaa hojjechuun dura hin jiraatu. Afurri qulqulluun soogidda ta'e sukkaara ta'e keessa jiraachuu qaba. Wanta nuti hojjennu keessa sana booda dhimma sadeeman malee duriif waammaa jennee waan adda babaasna deebi. Akka keetti jechi dur jedhu sun hafuu qaba moo itti fufuu qaba? Dur waan jedhamu sun hafuu qaba. Hafuu qaba. Maaliif hafuu qaba beektaa? Dur waan jedhamutu hin jiru kaa. Maaliif beektaa? Baay'isee wayii faarfannaani biyya kanaaf oolmaa guddaa ooleera. Fudhattanis fudhachuu baattanis oolmaa guddaa ooleera. Maaliif beektaa? Persentii 75% oli wangeelli faarfannaa lallaban biyya keenya keessa
ammayyu maaliif beektaa nan beekaan gaafa afeeramnee deemnu naqamtees dhaqii walisoos dhaqii gimbiis dhaqii eessas dhaqii faarfataan eenyu dhufaa jira jedhama gaaffiin jalqaba gaafatamu si gadara baay'ee wayii sabis immoo baay'ee iddoo guddaa nuu qaba maaliif iddoo guddaa nuu qaba beektaa nutu tajaajiltoota warra raadiyoota lallabdoota irraa adda taanee jennaan miti no maaliif iddoo nuu qaba beektaa faarfannaa waan jaallatanii faarfataadhaaf iddoo guddaa qabu na argatteetta anama faarfattootaaf iddoo guddaa qaban maaliif faarfannaadhaan Kiristoosin argadhe waan ta'eef jechuudha bu'aa guddaa buuseera faarfannaan ammas bu'aa buusaa jira wantoota sirrachuu irra jiraatan immoo sirriitti sirrachuu qabu mayyuu jedhu waaqayyo isaa ibsu yoo dhugaa gochuuf gaaffii kanaaf yaada meessa kaaste mee tajaajilaan tokko hin guddate gaafa jennu guddina sana akkamitti ibsina guddachuu tajaajilaa sana amma seenaa baay'ee wanta si gaddisiisu tokko jira akkaataa manitti beekamuun barbaadee dhuma faarfattooti nu gaafatanii an dhugaa waaqa jiraata asitti immoo gaafa faarfannaa baasee kan kiliippii soroon baasee oodiyoosaa soroon baasee namanna bara galataatu na bara jedhee hin beeku calluma dhima Yesuusin faarfachuu waan irra jiraatu waan faarfachaa ture namoota na waamuun argee yoo bisa faarfataa jedhamu kun of arge malee an waan sana hin beeku darbee immoo biizinesiidha yookaan bu'aan itti qabaadha buddeeneen itti nyaadha jedhee namni fuula waaqarroota sitti maara faarfachuu waan irra jiraatu Yesuusin si gadeedha baay'ee Yesuusin faarfachuu jechuun kun carroon guddaadha Isaayyaas boqonnaa 55 Isaayyaas 55 lakkoofsa 12 irratti gaaronni ililliyaa dhageessisanidha bosonni immoo harka walitti rukutuudha sagalee waaqa takkeedha baay'ee si gadeedha ani faarfadde sati faarfattesi gaarri faarfataa ililchaa jira cakkan harka walitti reebaa jira wanta ta'e ulfinni isaa guutetti jiran aanatu carroome isa faarfachuudha so namoonni baay'een garuu faarfannaadhaan Yesuusin beeksisaa kan ta'in faarfannaadhaan hin beekamaa barbaadu waa beekamte irratti fakkeeta tokkoon sii kaasa gaaf tokko mucaa biimbiitu balaliite yeroo jalqabaaf biimbiima ishee mana maciintu beektaa ishee halkatti nama qabatu isheetu balaliite jennaan galtee harmee isheetiin harmee koo innaan jennaan guyyaa yeroon balaliyaa oole hundumti nama harka walitti naa rukutaa oolanii jette harka walitti si rukutaa sun harka walitti si rukutaa si jajjuumini harka gidduu gashanii si ajjiisuuf turanii waaqa si baay'ee ittiin jetteen maafan kana si kaase beektaa beekamtiin barbaada gaafa jettu gaafa namni harka walitti si rukutu rakkoo baay'eenis hin jiraatu miidhaan dudduubaan no gidduutti rukutamtee du'uu dandeessa beekamee baay'ee dhaabachuu danda'u qabda tokko beekamtiin gaafa dhufu jalqaba wanta gootu isa durii caalaa waaqayyotti dhiyaachuu danda'u qabda lama gadi of qabuun kee isa durii caalaa dachaa ta'uu qaba sadaffaa guddina kee karaa hundumaan beeksisuu qabda macaafa qulqulluu jedha waan ta'eef karaa hundumaan guddinni kee beekamu sooshaal laayifiidhaan nama ijoolletti dhufeenyaan si gadadha namooti narraa maal baru jechuudhaan hojii hojjechuudhaan si gadadha sila faarfannaa faarfataa jirtannaa taate gara wangeelas lallabuu gara waldaas geggeessuu gara kennaa dabalachuu gara humna fudhachuu gara barsiisuu si gadadha akkamittiinani caalaatti guddisaa deemaa jechuudha tajaajilaan tokko hin guddate gaafa jedhamu tajaajila saroonni bal'isaa jira yoo ta'edha garuu ani beekameera ani guddadheera jedhe moobaayilii isaa qabatee kaaffee jala taa'aa oola taanaani already hin guddate tun ta'in intannaati asirratti yoo bila wanta ta'e kaaste keessaa inni guddaani hojii afuuraa isaa bukkeetti tajaajila isaa bukkeetti hojii hojjechuu qaba tajaajila inni dhus yaada kaasatan mati kana hojii wal qabsiisnee kan nuyi kaasnu tajaajila tambisi ta'ee yeroo hojii hojjetu hin qabu kan jedhan jiru torban sagantaa deema torbeetti immoo lallaban qabaa faarfannaan qabaa waan akkasii hojii wal qabatee yeroo mana hojii hojjedhu hin qabu kan jedhan immoo jiru isaan kana akkamitti sirreessinu moo hojiin hin barbaachisan ni dabarra isaan kanaaf maaltu jira beektaa tajaajiltoota kakuu haaraa kanaaf Phaawulos yeroo dhuma fakkeenya guddaa ta'uu qaba warra Qorontoosin gaafa tajaajile Phaawulos horii masalarkaa fudhachuu hin barbaanne waan ta'eef jedhee waan murteeffatee fi guyyaa wangeela isaanitti lallabaa oolaa galgala moo dunkaana hodha argattetta isa kana kophaatti naa dhabi Tasalonqee isa duraa boqonnaa afur lakkoofsa 10:12 maqaa dubbistu maal jedha beektaa nuyi yommuu isin bira turre halkanii guyyaa hojjenne wangeela isinitti lallabne malee
eenyutti iyyuu ba'aa hin taane. Namni hojiin hojjetin isin gidduu hin jiraatini. Adaraa jedheen isin kadhadha. Ergamni koo tajaajila qofa warra dhiifoo. Tan dhufa. Baay'isawee tajaajilota kakuu haaraa keessatti namni ergama guddaa tajaajilatti fudhate kan akka Phaawulos jira jedhee yaada. Na fudhattes na fudhachuu baaddas. Namicha kan ergaa namni kun nama waaqayyo kun kaa'in sitti hima. Si galeeraa isin gidduu hin jiraatani jedha. Waa'ee namaa haasawuu dhiisaati guyyaa hundumaa maa'ii keessan dhimma baafadhaa. Si galeeraa Qorontos isa lammaffaa boqonnaa 2 lakkoofsa 16 immoo nuyi sammuu Kiristoosiin qabnaadha. Sammuun jiraanna hojjechuun hin danda'ama jechuudha. Si galeeraa nuyi hiyyoomoos miti hojjechuun hin danda'ama. Waamicha qofaan qabaa. Waamicha qofaan qabaa. Waamicha qofaan qabaa gaafa jedhamu gaarii. Galaatiyaa irratti natti fakkaata Phaawulos jechoota inni kaasee yaadataa gaafa waamamee eenyu tokko iyyuu kallattiin natti agarsiifnee waggaa 3 biyya Arabaa dhaqela Waaqayyo garaa dhaqoo keessatti na beekeedhe. Yesuus immoo jekoo na baneedhe. Waggaa 3 biyya Arabaan tureedhe. Achi san deebi'ee dhufe keefaan arge achi san deebi'ee dhufe immoo Yaaqoob obboleessa Yesuusiin nan arge malee namni tokko akkasitti tajaajila akkasitti hojjetu jedhee namni namarree hin jiruudha. Namichi kuni waamicha addaa qabaa jechuudha. Sekedrama tajaajilatti abalunna guddise jedhanii dubbatan dhageessee beektu. Abalunna guddise, abalunna kaase, abalutu leetaanaa walii jedhama miti. Inni kun garuu hafuuruma qulqulluutu na geggeesse jedha. Kanaaf jechuudha namni akka jedhu kanatuti halkanii guyyaa hojjennee wangeela sanatti ilaallamne jedha. Inni hiikkaansaa gaafa ibsu innaa ibinsa maal dhabeetta Phaawulos hojiin tuffatu turedha. Okay. Amma gaasirratti. Amma keenyaaf nama waan jiraanne dubbachuun gaariidha ni. Utum ofaa kootti faarfataa leexaa ta'ee siidiin baasin dura kwaarii gaafa tajaajilusi ana hojii mana hojjedha. Si galeeraa hojii makorraan bayii kwaarii dhaqa. Eddeen faarfataa leexaa ta'ee sana hojii nan hojjedha. Hojii nan hojjedhu badaa hojii hafuurarraa waan fagaatu waan addaa miti. Garuu wangeelaanis bu'aa gosa hojichi biizinesii koodha sittiin hin jiraadhas. Kanaafuu waldaa kanatti ba'aa ta'e hin jiru nama. Si galeeraa eenyutu ba'aan taane si jedhamu dhageessatti waldaattis ba'aa ta'e hin jiru. Maatii kootis ba'aa ta'e hin jiru. Namoota biyya alaa jiranittis ba'aa ta'e hin jiru. Nama natti ba'aa ta'e jiru qaba. Atama dirqama barbaachisa hojiin jechaa jirta. Dirqama garasi. Warri hojiin keenya tajaajila qofa dhaniifoo. Isaan kun akkam jedhu beektaa? Waan si kufansiisu tokko sitti immoo dhugaa dubbachuu jechuudha. Namoota biyya alaa jiran asumaan dhiifama gaafachaa jechuudha. Haqa tokko sitti immoo biyya keenya keessatti hojii hojjechaa tajaajiluun qaanidhe malee Ameerikaa Kanaadaa gaafa dhaqan hojii hojjechaa tajaajilaa jiru. Achumatti biyya namoota maddanatti ani waamicha gooftaan qabu wangeela gooftaan qabu even barumsa kan isaan jiru barumsa iyyuu baran dhodhanii barumsa modisanii akka cubbutti kan lakkaan jiru baay'ee hojii hojjechaa yeroo tajaajiltu iyyuu akka cubbamaatti kan siilaan jiru bari sila akkasitu kabaja qaba bara situ of dandeessee dhabataa ta'e tajaajila gaafa deemoo na fakkeenyaaf iddoon itti horii fudhadhu qaba iddoo tiraanspoortii fudhadhu iddoo baay'eetti na fudhadhu iddoon itti dhiisee deemuu qaba. Iddoon itti mokisii keessaa kennee deemuu qaba. Gaafa of dandeessu kanaaf bu'aan isaa kanaaf. Kanaaf maal si jechuun barbaada beektaa? Tajaajila bichaa mini. Tajaajila bichaa iyyuu mini kan saba keenya. Sabi keenya tajaajila qofaa iyyuu tun ta'in amantooti keenya iyyuu hojiin hojjennu. Garaan si kutaa. Gama keenya irratti. Uummanni keenya waa'ee uummata kootiin haasaa maaliif isatu na fidee siin nagee isatu faarfannaa koo dhaggeeffataa dhufee isatu na tajaajilu inni faarfannaa kana harkaan furan dheettan faarfadha. Saba kana baay'een kabajaa baay'een jaalladhan. Sababa kanaaf sabichaa wajjin yoomiyyuu ani yoomiyyuu waltajjiin dhaabadhu irratti walitti bu'iinsi keenya kamiyyuu sabii keenya iyyoomuu hin qabu. Noo iyyoomuu hin qabnu bakka. Tajaajila Joosif Pireensiin fa'aa fudhattuuti. Isaan inni kan mootummaadha birilii keessu. Tajaajilaadhaan akkuma kee tajaajilaadhaan barreessa kitaaba hedduu barreesseera bannaati. Kitaaba hedduu barreesseera hin lallaba viidiyoo baay'ee gadhiiseera. YouTube isaa irratti ilaalte viyuun isaa miliyeena. Subscribe isaa miliyeena. Nama dhageetti guddaa qabudha. Garuu qabeenya guddaa qabu. Pastor Chris fa'aa qabeenya qabu miti. Maal rakkina maalii qabaree? Maaliin tajaajila yoo badhaadhe maal ta'a? Maal rakkina maalii qaba? Rakkoon qaba. Ani yoon iyyoom inni irratti kufa malee isaati yoon qabeenya qabaate kosin kaasa. Yoon iyyoom garuu irratti kufa. Si galera kanaaf gabaabumatti tajaajila bichaa miti. Amantoota Oromoo bichaallee miti. Uummanni Oromoo hundi isaa hojjechuu qaba. Hojjennee jijjiiramuu qabna nu bakka. Fakkeenya guddaa hundaa'uun uummata Itoophiyaa fi uummata Afrikaatiif fakkeenya guddaa ta'uu qabna. Nu abdatanii ijoolleen keenya biyya bakkeetti rakkataa jiran illee addeebi'an dhufuu qabu. Kan nu
hojii jechuudha. Gooftaan isaa eebbisu yoo ittaansnee kan hojii wal qabsineetu hojiin barbaachisaa akka ta'etti kaasnee mee amantiif aadaan akkamitti walitti dhufeenya qabaata. Hidhanni isaa homaa inni tokkummaan samaa inni garaagarummaan samaa inni jedhu immoo asuma wal bukkee qabeetti kaase. Maaliif keessa jirra waan ta'eef. Si galee amantiin qofaasaa aadaan qofaasaa ibsama amantiin qofaasaa ibsama kan jedhaniif waaroo baay'ee hin kaama waan ta'eef wanta akkasii waan ka'uufi mee amantiin akkasii aadaan akkasii galitti isa kana kaasiiti. Addunyaa makana ofirratti nama ta'e kan dhalate aadaa mataa isaanii qaba. Waa'ee amantaatti tan dhufa. Aadaa mataa isaanii qaba. Afaan mataa isaanii qaba. Amma seera uumamaa boqonnaa 11tti namni aadaa tokko afaan tokko hin jiraataa ture. Guyyaa sana gaafa namoonni teessoo Waaqayyo ol baanee ilaalla jedhanii ka'anii Waaqayyo hojii isaanii haamaa kana argee gaafa ni jalaa kuffisu gaafa kufanii lafa ga'anii hundumtuu afaan adda addaa haasa'an. Argatteetta guyyaa sana kaasee namni kamiyyuu aadaa mataa isaatii qaba afaan mataa isaatii qaba. Sababa kana ta'eetiif biyya Faranjii sanaa irratti Eeshiyaa keessas Ameerikaa keessas biyya kamiin irratti uummata Afrikaa kana keessas naatti kana meeshaa kan keenyaatti achi deebina. Itoophiyaa keessa sabaa sablammoota baay'eetu jira. Sabaa sablammooti kuni aadaa mataa isaanii qabu, aadaa mataa isaanii qabu. Aadaan isaanii immoo uffata isaanii wajjiniin, nyaata isaanii wajjiniin, waa baay'ee wajjiniin wal qabatee adeemu. Sigalera as keessaa mee isan beeku kan uummata Oromoo fudhata. Uummanni Oromoo gosa ta'e. Uummanni Oromoodhaa jira. Wangeela gaafa dhaga'e baay'ee asumaan warra Siwiidinii warra Jarmanootaa kana Waaqayyo bara isaanii haa eebbisu. Maaliif beektaa? Gati guddaa asni wangeela na biraan ga'an. Waggaa 75 akka tan bara wangeela siin ga'uudhaan. Sigalera karaa galan dhabanii karaa Sudaan irraa dhufanii mootummaan biyya kana rosa nagaggeessu yaa waan biraa keessa galu mootummaa hamaa wanta tureetii fi akka isaan hin galleef karaatti cufee dhufanii karaa lixaa uummata Oromoo argatanii karaa uummata Oromooti kan wangeelli dhufee biyyatti keessa gale. Waggaa 75 kana keessa gati aarsaa san baasan sitti immoo amma nuun wangeelatti gatii baafne jenne miti amilee manittiin kana dubbadhu hin qabu. Maal beektaa galanii maatii haadha manaa isaanii kan hin argin bishaan nyaatamanii. Bineensaan nyaatamanii waggaa 75 gadi guutuu abdii kutatiin dhufanii uummata biraan ga'an. Uummata isaan Itoophiyaa keessa argatan inni jalqaba uummata Oromooti. Seenaa kana sirriitti waan beekuun sitti hima. Uummata Oromoo kana gaafa argatanii gaafa dhufanii isaan wangeela dhufanii uummata Oromoo biraan ga'anii uummata Oromootti wangeela lallabanii wanti nuun itti fayyadamnu hundi isaa cubbuu ta'etti argame. Ilaa uleetaa isaanii jalqaba sii kaa'eera. Asitti immoo dogoggora isaanii sitti hima. Gaafa dhufanii Oromoon yeroo sana kan waaqni waaqessu qaalluu fagaa innaa kabaroon inni ittiin yeroo sana intanaa godhusi kun kan qaalluuti baasaa gataadha. Uffata aadaan uffatee jirusi uffata aadaan Oromoon qabusi kun kan qaalluuti baasaa gataadha. Jiinsiidhaa fi waan biyya bakkee jiru uffadhaadha. Nyaata aadaa keenyaallee kun kan qaalluutiidha. Ancootee maafi buna qalaamaa baaduu manuu fayyadamnu kanayyuu kuniyyuu kan qaalluuti jechuun isaanii waan hin oolleedha. Egaa sanni Kiristoos waan argateef waan gammadee fi sana booddee tambise. As gara kanatti gaafa wal qabsiisutti dhuftu yeroo tokko fi magobaan nuti waan baay'inaan qabaadha. Maaliif beektaa? Bara uffata aadaa uffatanii magaalaa Finfinnee keessa deemuun hin danda'amne nani hunda isaa uffadhee ulee qabadhee deeman. Sigadara waan jedhamee na arrabsamu nan dhagaa dudda godhuuba. Garuu gurra godhuuchee callee deema. Tokko nyaata aadaa Oromoo jiru magaalaa Finfinnee kana keessa ijoollee keenya wajjin wal funaanee dhannee nyaanna. Kun nyaata aadaa Oromooti nyaadhannaan. Keessattuu karaa waldaa biiftuu booleetiin dhugaadha gatii guddaa baasaniiru. Aadaa Oromoo kan achaas fiduudhaaf jechuudha. Amma wal ga'aa jira. Amma sirrataa jira. Kanaafuu aadaa kee aadaan kan ibsaa jiru akkamittiin ibsaa jira beektaa? Afaan, uffata, nyaata, aadaa waan baay'ee of keessaa qaba baay'ee. Oromoon akka itti heerumsiifatu, akka itti fuusifatu aadaa mataa isaatii qaba. Akka itti mana namaa dhaqu, akka itti mana namaatti galu aadaa mataa isaatii qaba. Akka itti soddaa dubbisu, akka itti soddaa simatu aadaa mataa isaatii qaba.
Haadaan akkasitti ibsa manatti fakkaata miti Sirrii. haadaan waan baay'eedha. Kanaaf kan waaqayyo sila kennee fi uume haadha mataa isaatii qaba. Isa kana gaa amantii wajjin akkamitti firoomsine keenya. Isatti dhufaan jira. Kanaafuu jechuudha waan biraa keessa gashuu hin danda'u. Haadaan koo haadaa godha. Fakkeenyaaf amma uffata aadaa Oromoo uffachuutu yeroo hundumaa uffata waaqayyotu naa kenne waan ta'eef nan uffadha bareeche. Tokko nyaata aadaa Oromoodha nan nyaadha. Akka Oromoon tokko jiraatu nan jiraadha. Afaan koo kunoo haasaan jira. Sabbooni afaan koo ni faarfadha. Afaan Oromoon magaalaa Finfinnee keessa haasaa deema. Gatti guddaa qabne irra baay'isee magaalaa Finfinnee kana keessatti gaafa nuti poosterii Oromeeffaan yeroo dadhabnu halkan ciraa bulu. Faarfannaa makiin jechuudha. Si galeera. Asitti waldaan Oromeeffaa banamee gaafa jedhamu halkan guutuu dhagaan nutti guuramaa bula. Akka wanti baay'een akka ammaa kana miti. Akka amma kara deemamtu tokko dhufee waan barbaade jedhee waa'ee keenya ol kaasa haasa'u gadi buusaa haasa'u miti. Dhugaan jiru nurka jira waan ta'eef Kiristoos mun beeka waan ta'eef midhaan muumaan tokko nutti hin fakkaatu naan. Garuu amma itti fufne ni jira. Ammallee taanaan aadaan Oromoodhaa itti fufee adeemuu qaba. Hundaa'u gaafa dhuguma gosti maraama. Gaafa yaada waggaa bichaa miti. Aadaan Oromoo gaafa hundumaa kabajamuu qaba. Waaqayyotu nuu kenna waan ta'eef jechuudha. Imma siyaasaa wajjin gaafa walitti dhuftu garuu. Amma gaa atama waan baay'ee kaastetta. Garuu qomoo sana keessaa nu fidas keessa filatamne karaa isaa filatamne nuyi bilisa baanee jedhu isa wajji wal qabsiifamee namoonni yeroo baay'ee gaafa kaatanii nuyi sanyii warra waaqarraati. Mee amma Lammummaa biyya lafaa kanaa hin qabnu kan jedhani mu jiru. Ishi itti dhufna. Mee amma waa'ee aadaa akkasitti ibsee amma na danda'ametti. Aadaan waan an dhaqee bitadhe miti. Aadaan naaf kenname. Oromummaa hin binne noriidha. Oromummaan naa kenname. Si gadira Oromoo ta'e na uume Oromoo godhi na uume jedheen kadhanne waaqayyoon. Isaan na uume ittiin gammachuudhaan keessa gammachuu guddaan keessa jiraachaa jira. Lamanna kundumaatti jechuudha. Si gadira kun aadaa kan saba kamillee tuquun qabdu. Innis akkuma kana aadaa mataa isaatii ni qabaata wanta ta'eef jechuudha. Si gadira miti gara siyaasaa fi gara siyaasaatti gaafachaas dhufnu gaafachaas fiddu aadaa fakkeessan jechuudha. Siyaasa waldaa kiristaanaa akka keessa kan gashaa jiran immoo jiru. Agartee siyaasni lubbuu barbaada. Wangeelli lubbuu barbaada. Lachuu lubbuu barbaada. Lubbuu kee mo'atti lubbuu tokko isa qabda. Waa lamaaf du'uu dandeessu. Tokko du'uu qabda. Si gadara? Duuna wangeelaa duutaa gara wangeelaa gortee. Siyaasa duutaa namoo gara siyaasa goruu qabda. Du'uu jechuun immoo maal jechuudha jechuudha. Namni tokko gaafa Yesuus Kiristoos harka isaa ol kaasee gooftaa Yesuus fudhatu guyyaa sana kaasee karaa Kiristoos waan dhufu hundumaa irratti du'uudhaaf lubbuu isaaf kenneera. Dhimma siyaasa keessa gaafa gatti galtus waan karaa siyaasa keessa natti dhufu fakkeenyaaf mucaanoo baay'ee jaallannu hin qaamne maqaan isaa baay'ee artistaa Caaluu Hundeessaadha. Baay'ee mucaa eebbifamaadha baay'ee mucaan jaalladha guyyaa tokko wajjin ciree nu affeeree nama faarfataa Magarsaa nu affeeree baay'ee na jajjabeesseera. Mucaa gaariidha. Innaa akkanaan jedhee kaayyoo tokko qaba kaayyoo sana dukkana deemaa jedhe. Akkuma inni sarara dhageetti miidiyaa irraa ammarraa taasifamaa jira. Caaluun fakkeenya kaasee asirratti garuu dhiifama garuu wanta miidiyaa kana miidhoo qabaate hin beeku. Maaltu jira fakkeenyaaf maaliif mucaa kana maqaa isaa kaasuu jaalladhe beektaa bisootiinis hin ajjeefne utuu hatuus hin duune ofis hin ajjeefne si gadeera kaayyoo tokko qabaa kaayyoo sanaaf du'e fakkeenya guddaa ta'uu qaba kun naatiif. Kaayyoo nani qabu immoo Kiristoos Yesuusin tajaajiluu nama ta'e anis Kiristoos hin du'uu qaba. Namni hunduu ergamoota isaa qabaachuu ni qabaata wanta ta'eef jechuudha. Amma kanaaf waldaa kiristaanaa keessa galanii wangeelas dhufanii keessa galaa achis siyaasa keessa galaa hunduma isaa taanaa hunduma isaatti goota godhaan waamanne jedhamu hin hojjetu. Qoy Iyyoobe kanatti hin deebina. Maaliif gaaffii isa kanatti hin deebi'e booda? Gaaffiin kuni gaaffii ijoodha. Yaada ijoodha waan ta'eef itti deebina isatti. Amantii wajjin haalicha akkamitti ol qabsiisu? Amantiin kan dhuunfaati gaafa jedhamu isaa fidhala. Amantiin kan dhuunfaati gaafa jedhamu. Amantii akkasitti ibsannaa aadaa akkasitti ibsanna gaafa jedhamu waan jiruu fi akka aadaa amma toora qabdee kaastee aadaan eenyummaa wajjin wal qabata. Amantiinis eenyummaa wajjin wal qabataadha. Si dhufeera yaadichi an dhuunfaati jedhamu iyyuu malee. Amantiin kan dhuunfaati jedhamu aadaan kan dhuunfaati jaallattis sirriinu. Eenyummaa kee wajjin wal qabataa dhiiga kee wajjin wal qabata. Amantiis keessa barbaada eenyummaa kee barbaada. Isa wal bukkee qabne akkamitti geggeessinu akkamitti deemuu danda'a. Macaafa qulqulluu keessaa mee kakuu haaraani gaaddisa kakuu moofaani gaaddisa kakuu haaraati miti macaafa qulqulluu keessa gaafa deemtu jechuudha. Uummata waaqayyotti amanee haadha isaa gadi nagarre. Si galeera
By the way, kakwara keessa mukaa fudhaftu. Phaawulos ko himateera. By the way, baay'ee seeri waa'ee nyummaa isaatii himateetu maal jedhe beektaa? Yoo lammummaa ta'e Ibraahiimicha sama kan qabneedha. Qulqulluudhaani. Sigaadha. Olaantummaas qabu. Warri Roomaa kuni olaantummaa warri Ibrootaa kuni waan du'aa waan hin du'e nyaatanii olaantummaas qabu. Baay'ee aadaa sabboonaa qabu. Aadaa isaa kun aadaan kun barbaachisu hin jenne. Aadaa isaa hin eeggate. Kiristoosiin garuu jireenyaaf duukaa bu'e. Gabaabatti aadaan waan furdee dalladheedha. Amma afaan Oromoo Oromummaa na keessaa balleessuu dandeessati. Ittiin naumee waaqayyoo wanta ta'e bira deddeebiin sitti maal jira. Sigaadha. Kiristoos Yesuusin immoo erga namani inni immoo amantii inni immoo jireenya bara baraatiif. Aadaanis afaanis waan hundumti waan lafa kanarratti itti fayyadamnudha. Akka keetti. Kiristoosii kana namaniif garuu jireenya bara baraati. Akka keetti jechuudha. Akka mataa keetiitti. Akka yaada dhuunfaa keetti jechuudha. Amantiin aadaa malee aadaan amantii malee hin deemte yaadda. Amantiin ati barbaaddee kan itti dhuftee itti galtudha. Amantiin. Sigaadha. Aadaan garuu kan fudhattee dhalatteedha. Fudhattee dhalattee. Kanaaf wal malee jiraatan immoo hin jiraatu. Dirqama waliin hin jiraatu. Aadaan hin jiraata qophaasatti. Oromummaanis qophaasatti jiraata. Sabab sablammoota kan biraas hiikaa jiraam. Sigaadha miti. Amantiin jechuun Kiristoositti amanachuu jechuudha beektai. Amantii jechuun koo fakkeenyaaf bal'isee ibsuudhaaf uummanni waan beekan ifan keessa galee haasa'u mala. Maafan si kaase beektaa kana. Kan yeroo baay'ee inni faarfannaa hojjetamu uffati aadaa gaafa uffatamu waa'een aadaan barbaachisu faarfachuun qofti Kiristoosiin malaa waaqayyoof malaa kan jedhamu jira. Si galeera faarfannaa ittiin ibsi ati ittiin ibsachuu dandeessu isa keessa waaqarraa waan ta'uu qabu ture. Akkas ture. Uffati aadaan barbaachisu. Akka beektaa. Isa kanaaf si kaase. Nu cabsuudhaaf warra jedhamtu jedha akkas. Nu cabsuudhaaf. Si cabsuudhaaf gaafa sin jedhu si gadeera waan ati dandeessu tokkoon hin dandeessu jedhee maqaa kee balleessa. Si cabsuu gaafa barbaadu. Waan ati itti waamamu si waamu. Waan ati danda'a jirtu akka danda'a jirtu bareeranii hin dandeessu jedhee maqaa kee balleessa. Dabalata yoo beektu. Si cabsuudhaaf. Nan fixa.